namni mucayyoo kanarratti jecha hamaa dubbataa jirtan jechuudha. Maaliif waaqayyo isinitti ilaala jechuudha. Maaliif mucayyoon kun dhuguma lubbuu daa'ima sanaa balleessitee rakkoo kana seente moo rakkoo biraatu isheerra ga'e moo wanta jiru waan qabatamaa ishee fi rabbi gidduutti namni kamiyyuu namni beektaan hin jiru. Kanaaf jennaan faallaasaa akka namni mucayyoo kana hin gargaarre wantoota garaagaraa jecha badaa jecha fokkisaa fiddanii warroonni asirratti miidiyaa garaagaraa irratti maxxansaa jirtanii waaqa sodaadhaa, nama miti waaqa sodaadhaa. Kan dabalataa immoo namoonni baay'een keessan jechuudha. Ani wanti nama taazzabe keessaa nama waa'ee mucayyoo kanaa informationii gahaa waan gaarii kallattii mucayyoo kana ittiin harka diinaa keessaa baasuuf tattaafatan fidee isinii maxxanse sheerii gochuu dhiistanii nama waa'ee ishii osoo waan akkatti ishii rakkoo kana seente hin beekne maqaa mucayyoo kanaa zim jedhee oliif gadi oofaa jiru viidiyoo isaa fiddanii kan sheerii gootanii kamirraa argattu sin amma kamirraa waan gaarii dalagne jettanii yaaddu. Maaliif jennaan karaa rabbii hin dagatina. Nama karaa seexanaatirra goree wajjin karaa seexanaatirra hin gorina. Dhugaan isin jedha viidiyoo nama akkasii sheerii kan gootanii miti sekondii 2 dhaabbattanii hin dhageeffatina. Maaliif jennaan isinillee karaarra goraa jirta sababa ta'eef wanti isin laaluu qabdan gargaarsa kamiiniyyuu yoo maallaqayyuu dhabdanii kallattiin itti isin mucayyoo kana gargaarra jettan nama waa'ee mucayyoo kana informationii gahaa fidee isiniif maxxansaa jiru kallattii mucayyoon kun ittiin harka diinatti baatu gargaarsi karaa kamiin akka godhamu fidee maxxansaa jiru sana nama sana hordofaa viidiyoo nama sanaa sheerii godhaa nama 5 nama 6tti amma dhaabbattanii kan nama waa'ee ishii waa'ee hamaa dubbatu sana sekondii 2-3 ilaaltan. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'attu akkam turtan akkasaa kana geessan anoboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee ajiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kana faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo dhangayyoona yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira. Maaliin deebitee dhufte jechuun keessan hin oolu akkuma suuraa irratti argitan kana tibba kana waa'ee obboleettii keenyaa biyya Saawud Arabiyaatti murtiin du'aa irratti fudhatamee du'aaf qaxaroo eeggataa jirti waan jedhamu asii kallattii kamiiniyyuu waa'ee ishee dubbatamaa irraa haasahamaa jira jechuudha. Kanarratti waa tokko dubbachuu barbaada. Haa ta'u malee sana duratti waaqayyo obboleettii keenyaa harka diinatti rabbi ishee habaasu kan nama qaqqabu lafa kam keessattuu rabbiidhaan rabbiin biratti immoo namni illee lafa obboleettiin keenya rakkattee obboleessi keenya rakkateetti wal gargaarree harka diinatti wal baasuun waanuma jiru gaarummaan abbaadha fi namni tokko gaarummaa kan dalagu ofii isaatiif jechuudha. Maaliif guyyaa tokko namarraa osoo hin taane rabbiirraa itti ulataa oola waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waaqayyo ishee harka diinatti ishee habaasu nutilleen kallattiidhuma garaagaraatiin akkuma amma namni hirmaataa jiru kanatti hirmaannee harka diinatti ishee habaasnu isiniin jechuu jaaladha. Sanatti aansee maal dubbachuu barbaade wanti yeroo baay'ee garaana nyaatu jira kana laalaa kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Waa'ee ishiitiin qabatee wal qabatee tooni jechuudha. Namoonni baay'een jecha qabatamaa hin taane dubbii qabatamaa tokko hin taane fiddanii miidiyaa irra asiifachi oofuun baay'ee gaarummaa hin qabu. Maaliif jennaan wanta hubatamaa ta'e tokko waan sana dhugaa ta'uusaa dhiisuusaa parsantii 100% itti amanaa jalqaba gadi baasanii dubbachuudhaan duratti jechuudha. Baay'een isaanii akkas taateerti duuteerti silkisheen hojjetu cufameera kana jettanii namoonni baay'een nan argaa kaleessa fi har'a ganamaadha kanan arge bakka 3-4 argee jira. Garuu gaarummaan qabu waan akkasii jechuudha. Maaliif jennaan namni miidhamuu danda'a sa'aatii sana keessaa warra ishee irraa dhalatte mitiyyuu namoonni kaaniyyuu uummatumti asiifachiin gargaaruuf fiigu kuniyyuu sa'aatii kamittuu waan akkasii gaafa dhaga'u rifachuu danda'a. Namni rifaatuu keessa immoo namni tokko dhukkuba qabaate kana sa'aatii sanatti miidhamuu danda'u jira jechuudha. Maaliif wanti kuni mucayyoon suni badiis qabaatte dhiiste wanti tokko namni qabatamaadha haala mucayyoo sanaa wanti kun
irratti raawwachuu danda'eef beeknu beektan hin jirtanu maaliif jennaani ishee fi waaqa qofa beeka jechuudha mucayyoo sun dhugumaan dhugaatti daa'ima warra sanaa ajjeeste moo dhiiste wanti ishee irra ga'e hundi isaayyuu ishee gadduuf rabbi gadduu jira jechuudha kan dhugaa ishee arguu danda'u maaliif namni waan barbaade jechuus danda'a jechaallee jira kana dayeeffatee namoonni ittiin miidiyaa ofiillee guddifachuu barbaadu namoonni silumayyuu jaalala ilma namaa hin qabne karaa seexanaarra kan goree jiru baay'een isaa immoo kunoo kallattii biraatiin kan haasa'ullee kan irraa dubbataa jiran illee ni jiru jechuudha suni ganamuma waaqayyo seexanni dalga isaan dha'ee jira karaa waaqayyo dagatanii jiran jechuudha kanaaf sansanallee nutillee namoota akkasii hordofuu isinitoon jechuudha nama waa'ee kana waa'ee qabatamaadhaan persentii dhibbatti haala mucayyoon tuni itti jirtu fidee dabarsu sana hordofuu qabna maaliif jennaan warra ofiif yookaan miidiyaa mataa isaa guddifachuuf jecha akkasumas immoo biizinasa argachuuf jecha gabbayee waa'ee mucayyoo sanaa jecha badaa yookaan kallattii garaagaraatiin irraa dubbataa jiru namoonni baay'een dhaxxanii hordoftan maal faayidaa isiniif qaba nama sana fayyadaa jirtan malee mucayyoo kana fayyadaa hin jirtan asitti kana beekaa maaliif jennaan silumayyuu inni beekeeti faallaa isaa kan gabbayee dubbate jechuudha lafa namni asiifachi fiigee tooyyoo jechuudha jabaaf xiqqaa walitti fidee mucayyoo kana gargaaruu dhufa asiifachi fiigee kallattii meeqan sagalee ta'ee dubbataa jiru keessatti gadi ba'ee namni biraa immoo waan akkasii gooteeti waan akkanaa taateeti jedhee gaafa maqaa waan hin agarre tokko waan hin dhageenye tokkoon gabbayee maqaa mucayyoo sanaa balleessu maal godhaaf nama sana jajjabeessina maalinni maaf nama sana jajjabeessitu maaliif viidiyoo sana namni kumni kudhan kan sheer godhee tooniyyuu nama sana irratti viidiyoo hojjetan amma sana nama waa'ee mucayyoo sanaa waan gaarii haasa'u waa'ee mucayyoo sanaa informationii haala isheen itti jirtu fidee isin biraan qaqqabsiisaa jiru viidiyoo nama sanaa maaliif nama lama nama sadiitti sheeriin goone kamturra caala kanaaf nama karaa seexanaatirra jiru jajjabeessuu hordofuu haadhiisnu obboloota koo maaliif jennaan nutillee akka karaa rabbii dagataa jirru beekaa kanuma asumaan isin ibsuu barbaada maaliif jennaan viidiyoo nama sanaa dhugaan isin hin jedhaanii kanan viidiyoo nama sanaa sheerii godhuuti miti hin laalu sakandii takkaaf iyyuu jechuudha nan dabarsa maaliif gaarummaa kamnatti himaa jira gaarummaa kana kam haasaa jira anis akkuma mucayyoo kanaa gola namaa keessan jira hojjedheen ofii dabarsa maatii koon jijjiira jedheen biyyaa ba'e maaliif maqaan isheen itti yaamamaa jirtu kanaan yaamamaa jiraanis sila kamiifan viidiyoo nama sanaa irratti hojjedhee sheerii godhee maal godheetiin iyyuu nama sana jajjabeessu xalaata koon ofirratti guddisaa maal taatan obboloota koo kamee of garagaraati duuba keessan laala akkas garagaraati maal gochaa jirra of yaadadhaa kanaaf ani waa'ee mucayyoo kanaa namni gaaris ta'ee hamaanis irraa dubbattaan guyyaa tokko mucayyoon kun waaqayyo gargaaree tooniyyuu jechuudha rabbi akka diinaa kana ishee baasee taazabatti kan dhumtan ta'uu danda'a jechuudha maaliif haala itti mucayyoon kun amma waan kana keessa galtee tooniyyuu wanti hamma kana ga'u laphee nama cabsu irratti raawwatamu kuni maaliif jennaan namni dhalatee inuma du'a sirriidha namni ni du'a garuu du'a akka malee jechuudha maaliif boruun du'a ganaman du'a iftaaniin du'a jettee hammuma teessa ofirratti yaadu du'a ofirratti eeguu jechuun dhugaa kallattii sanatti waan ta'e tokko noo xumurame sana wayyaa raftii qaba suni galee kuni waan laphee nama cabsuudha eenyuma birattis immoo nama kamiyyuu laphee nama dhukkubsa maaliif kuni waan hammeenyatti jijjiiramee ganaa waa'ee du'aaf jireenya gidduutti namni maqaa mucayyoo sanaa wantoota biraatiin dubbatee wantoota biraatiin faallessuuf yaaddan gaarummaa hin qabu fudhatamallee hin qabu rabbi irraallee argattan namarraallee argattan kanaaf wanta isheen ittiin waan kana keessa galtee miidhaan akkamii akka ishee irra ga'e rabbi tokkicha ishee bira jiruu fi ishee qofa beeka sanaan alatti eenyumtiyyuu namni bukkee hin jirre waa'ee isheen ittiin kana seentee dubbachuu fakkeessee uumellee yoo dubbate yoo kamiyyuu jechuudha ni qallatti malee dhugaan hin cittu isini galee yoo kamiyyuu immoo soofni dhufee dhugaa hin mo'atu dhugaa hin ashannafatu dhugaan oolee bula malee soba ni ashannafata isiniin jechuu barbaade tananii kanaaf iyyuu namni karaa rabbii irra goruu barbaadan nama waa'ee mucayyoo sanaa gaarummaadhaan dubbataa jiru nama waa'ee mucayyoo sanaa parsantii dhibbatti informationii gaa isin biraa gahaa jiru nama sana jajjabeessaa sheerii godhaa hordofaa walumaan wal gargaarree harka diinatti wal abaasnu isiniin jedha obboloota koo maaliif nutis wanta boru nurra ga'u hin beeknu maal takka nu qaqqabu wanti tokko wanti nuti irraa beeknu hin jiru haaluma salphaadhaan nagaan nu oolchite nagaan nu mushi gaafa jennu kana waan xiqqaa fakkaata
oolanii bulanii ka'uun waan guddaadha. Qabeenya hunda dursu waan ta'eef kanaaf mucayyoo kanallee rabbiin harka diinaatti ishee baasu waaqayyo immaan haadhaaf abbaa ishee kana rabbi haa xaragu akka kanatti isaan bu'anii gaddan kanatti rabbiin isaan hin hambisini gammachuutti isaan haa jijjiiru. Eenyumayyuu nama kamiyyuu nama jireenya gola namaa keessa jiru rabbi rakkina isaan irraa haa fageessu rakkinni kamiyyuu isaan hin argini. Kanaaf obboloota koo nama information gaa isin biraan ga'u jajjabeessaa hordofaa malee nama faallaa nama sanaa yookaas maqaa nama sanaa balleessuudhaaf dubbatu jajjabeessuun faayidaa isinirraa hin qabu. Viidiyoo nama sanaa sheerii gochuu osoo hin taane laaluyyuu isinirraan eeggamu dabarsuu qabdan ofirra jechuudha. Viidiyoo nama sanaa laaltanii kan nama biraatti sheer gootanii miti ofuma keessan jalqaba viidiyoo sana hin daawwatina. Amma viidiyoo nama sanaa daqiiqaa tokko lama laaltan waa'ee viidiyoo mucayyoo sana waa'ee ishii kan gaarummaadhaan dubbatu waan gaarii kan dubbatu nama sana hordofaa. Viidiyoo sanallee sheerii godhaa. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif jennaan namarraallee waaqarraallee ni argattu sababa ta'eef. Kanaaf waaqayyo kallattii kamiiyyuu nama karaa isaa yaadatu rabbi nu haa taasisu. Hundi keenya iyyuu cubbamtoota lafti nuti oolu lafa gaarii miti. Waaqayyo akka badii keenyatti osoo hin taane akka arjummaa isaatti karaa isaa nutti agarsiisu. Kanaaf obboloota koo karaa rabbii hin dagatinaadha. Karaa waaqayyo yaadadha. Dacheen tun kan sobaati. Sobdee nu sobdi malee yoomiyyuu isa boruutiif mana keenya galgalaatiif waasii nuuf hin taatu. Inni har'a hojiin keenya nu gaarummaadhaan asirratti dalagnu immoo mana keenya isa boruutiif waasii nu ta'uu danda'a waan ta'eef kanaaf gaarii hojjechuun abbaadhaaf deebi'ee numa fayyada. Kanaaf waan boru nu fayyadu waan boru jireenya galgalaatiin nu fayyadu yoo dalagne irra caala isinin jechuu barbaada. Waa'ee ishii kanuma irraa dubbachuu barbaada. Rabbiin harka diinaatti ishee baasu waaqayyo gammachuutti ishee jijjiiru gadda kana hundumayyuu nama akkanatti dadhabee ishee gargaaruuf fiigu kana gammachuutti isaanii jijjiiru mara isaaniitu jechuudha. Baay'ee ulfaata.